ONN Oromian Network. ONN Oromian Network. ONN Lugas dan Risma. daawwattoota Oromiyaa News Network sarara satellaayitii fi Facebook akkasuma YouTube irratti nu daawwataa jirtan qophii keessummaa arraa jalatti keessummaa addaa qabannee isin dhiyaannee jirra. Keessummaan addaa arraan tana obbo Odaa Taseeti. Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo akkasuma itti gaafatamaa jaarmayaalee siyaasaa adda bilisummaa Oromoo biyya alaati. Obbo Odaa Taseeti afeerraa Oromiyaa News Networkiin sarara Skype irratti isinii godha kana fudhattanii asirratti nu argamuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin baga nagaan nu dhuftan isiniin jenna. Isinis qopheessitoonni Oromiyaan News Network hedduu galatoomaa afeeruu keessaniif. Galatooma gamma kallattumaan kan gaafidhatti seenu taha isin gaa itti gaafatamaa siyaasaa ABO biyya alaati kun egaa hojii akkaan cimaadhaati. Hojiin isin gaggeessaa jirtan hojii cimaa innaa ta'eefu mee hojii kana Ameerikaa kaabaa guutuu keessatti akkasuma Awurooppaadhaatti akkamittiin haala qindeeffattanii gaggeessaa jirtan miseensotaa fi deeggartoota akkasuma hawaasa caayaa Oromoodha kun egaa sadarkaadhaan jaarmeelee jirantu jira kanneen gaa ijaaruu keessatti shoora akkam gumaachitanii ijaaruu dandeessan. Bareeda kana jechuun kutaalee hunda jalatti Awurooppaa bakka adda addaa Noorz Ameerikaa kana hundaa'u dabalatee konyaalee magaalota adda addaa keessatti qabna. Magaalotni kunis immoo miseensota qabanii akkasumas immoo caayaalee keessa qabanii kanneen if danda'anii qabsoo bilisummaa Oromoo kanaaf hojjetanidha. Akkasitti gurmoofnee qabsoo kana gaggeessaa jirra jechuudha. Inni guddaan garuu heeraa fi seera qabnu jalatti bulanii tarkaanfii qajeelfamaan deeggarame qajeelfama hordofuu guutummaa biyya alaa kanatti fudhachuu danda'udha. Kanarratti miseensonni keenya galata guddaa qabu. Barnoota baratan, barnoota siyaasaa, jaarmayaa kanneen qabsoo seenaa adda addaa hunda hojiirra oolchuudhaan hanga ammaatti qabsoo kana deeggaraa jiru. Miseensotas jaaraa jiru. Caayaalees jaayaa jiru akkasumas immoo deeggartoota kumaatamaan horachaa jiru. Lama kana dura koora miseensota adda bilisummaa Oromootu magaalaa Torontootti gaggeeffamee ture. Nus gahiree arganan achirratti argamne ciminni isaanii hedduu guddaadha akkasuma deeggartootaa fi miseensota baay'ee turatti hirmaatee ibsa ejjennoo garaagaraa baafatanii inni sun gaa ejjeteenyaan agarree inni Ameerikaatti dhiheenya kana gaggeeffame irratti argamtanii bifa hooggansaatiin isintu hoogganee walgeessan gaggeesse walgeessun akka himamutti walgahii cimaa walgahii guddaa walgahii sadarkaa isaa eeggateetu achirratti gaggeeffame mee walgahii sanirraa hirmaanaan hawaasaa maal fakkaata miseensota maal fakkaata deeggartoota maal fakkaata shamarranii maal fakkaata mee isarraa nu tuttuqa. Gaariidha silaafuu laayivii turre isinis achirra turtanii isin qofa osoo hin ta'in addunyaan nu argaa ture. Walgahiin kuni kora gamtaa Noorz Ameerikaati. Akkuma asitti deemaa turetti immoo yeroodhuma sanitti kora gamtaa Awurooppaa kutaalee adda addaa biyyoota Awurooppaa keessa jiraniitu deemaa ture. An kanin argame kan Noorz Ameerikaa kanaa kan kutaalee Kanaadaa fi USA keessa jiran irratti gamtaadhaan kan godhatanidha. Barabaraan godhatu. Barabaraan kan godhatan kuni haala qabsoon keenya keessa deemaa jiru if duuba millatanii haala sochiin keenya biyya alaa kana keessatti deemaa jiru if duuba millachuudhaan
marii bal'aa gaggeessuudhaan fuuldura akkaataa itti tarkaanfatan immoo karoora kan itti baafatan jechuudha. Egaa walga'iin amma Noorz Ameerikaa kun kan inni qooda keessaa fudhadhe kun irbaata obootiin jalqabee irbaata oboo kanarratti dhugaa dubbachuudhaaf uummanni Oromoodhaa naannoo san jiranii fi kan bakkoota adda addaa dhufanillee hedduminaan qooda keessaa fudhatanii miseensonni keenya haala quubsaa fi haala hedduu nama gammachiisaan waan kana qopheessanii shoora guddaa keessatti taphatanii qoodaas keessa fudhatanii caayaaleen keenyaas nyaata qopheessuu bira dabree kumaatamaan gargaarsa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kan itti godhanii. Egaa kuni haala gammachiisaa qofa osoo hin ta'in qabsoon keenya sadarkaa inni ammaan tan irra gahee haala calaqqisu tokkoon kan godhamedha. Akkuma beektutti yookaan immoo akkuma dhagayamutti akkuma dhageessanitti miseensonni keenya obsaa fi murannoon isaanii sadarkaa ol aanaarra yeroo gahee jira. Qabsoon bilisummaa Oromoodhaa yookaan immoo mirgi ilmaan Oromoodhaa guutumatti yoo eegame malee sadarkaa duuba dacha'uu hin dandeenye kan garsiise jechuudha. Qophiin Iroopaattis godhamee kanuma fakkaataa. Egaa guddina keenyaas ni garsiisa. Haa ta'u malee obsaa fi murannoo miseensota keenyaas ni garsiisa. Jaalalaa fi deeggarsa caalee keenya akkasumas immoo uummata agarsiisa jechuudha. Addi bilisummaa Oromoodhaa hanga fedhe abbaan fedhe dhagaa daddarbachaa oolus Opidiyoon kanneen barnoota akkasitti qopheeffattee ergitee hamma danda'ame karaa adda addaatiin olola irratti oofanis adda bilisummaa Oromoodhaa fi qabsoon isaa sadarkaa hin dachaane akka geessedha. Akkuma harkaa jirtanittis gaa keessaafuu feesbuukii irratti kanneen waa xiinxalan hirriibumarraa kaanii waa xiinxalan kan immoo xiinxaltootaatis akkasumatti kana hunda argaa jirra. Kana hunda keessaa adda bilisummaa Oromoodhaa yeroo yeroon muuxachaa bahuun isaa dinqisiisaa qofa osoo hin ta'in hammamta akka miseensonni keenya muratoo akka ta'an agarsiisa jechuudha. Kanaafis hedduu galatoomaa jechuu barbaade. Miseensonni ejjennoon isaan qaban bareedaa ta'uu ibsitanii kun waan itti galatoomfatamuu qabanii miseensonni kun amma yeroo dheeraa qabsoo kana faana bu'anii dinagdee isaaniitiin humna isaaniitiin tiinisaa jiran waan ta'eef jenereeshina amma lafa ka'aa jiru kanatti amma gaa biyya keessaa qabsoon jenereeshina haareetti dabarfamtee jirti. Inni gaa qeerroo bilisummaa Oromoo jechuudhaan gaa qabsoo xiiqii mootummaa wayyaanee wajji wal qabee oofaa jira. Biyya alaa kanattuu jenereeshina haaraa ala kanatti dhalatee ala kanatti barate kanatti qabsoo kana itti afeeruun qabsoo kana isaan dhaqqabuun bifa akkamiin deemaa jira? Kunis gaafii hedduu bareedaadha. Sochiidhuma keenya keessaa tokko hedduu galatoomii gaafii tana kaasuudhaaf egaa akkuma qophii kora sabaa irratti kora gamtaa sana irratti gartani maatii guutuutu qooda fudhate. Kana jechuun abbaa haadha ilmaan akkoo fi akaakolleen osoo naaf hin qoodarraa fudhatan jechuudha. Sadarkaa kanneen muratoo tahanii fi qabsoo kanarratti cichan qofa osoo hin ta'in babal'atee maatii hunda hammachuu danda'ee jira jechuudha. Kana keessaa akka jaarmaa caalee dargaggoo magaalota adda addaa keessatti qabna. Kanaan gaa dargaggoota ol ka'oo ta'an kanneen amma ol dhufan kanneen biyya kanatti dhalatan kanneen biyya kanatti baratan hammachaa jira jechuudha. Kanammoo kanneen immoo biyyaa dhufan walitti dabalamuudhaan muuxannoo addaa horsiisaa qabsoo kanaaf qopheessaa jira jechuudha. Ilmaa'uu kanneen akka caayatti gurmaa'an sadarkaa miseensotatti ol guddatanii bakkoota adda addaatti konyaalee fi kutaa sadarkaa gaggeessuudhaan gahanii jiran jechuudha. So qabsoon keenya humna haaraa kan yoo qabaate malee qabsoo du'aa deemu yookaan immoo du'a akka ta'etti ni hubanna. Kanaaf gaa jijjiiramni barbaachisu saganteeffamee irratti hojjetamaa jira. Ittis milkaa'aa jirra kan jedhuun qaba. Kora miseensonni adda bilisummaa Oromoo Ameerikaatti gaggeeffatan kanarratti mariin ajendaan waa'ee kora sabaa laalchisee
maaliif qabsoo Oromoo tinnisuu keessatti maaliif maaltu ture? Yaada gaariidha beektaa adda bilisummaa Oromoodha. Dhaaba dimokiraatawaa ta'ee dhaaba miseensota isaa guutumatti qooda fudhachiisuudha. Waan ta'eefis korarratti dokumentoota mari'ataman keessaa heeraa fi seera irratti miseensonni keenya bal'inaan kora kanarratti mari'atanii jiran. Yaada qabanis wayyeessa qabanis akka kora kanaaf dhiyaatu gumaachanii erganii jiranii jechuudha. Kora kanarratti gaa walgahiin koraa san waan mari'atamu keessaa tokko heeraa fi seera kana waan ta'eef jecha inpuutiin yookaan immoo yaadni miseensonni bakka adda addaarraa burqisiisan kunis achitti dabalameeti ilaalamaa jechuudha. So kana tokko kanarratti mari'atame yeroo guddaadhaas kanarratti fudhatamee mari'atame. Kana maaliif heegaree qabsoo bilisummaa Oromoo waan ta'eef jecha. Kaan egaa yaalaa laalaati waan konyaalee fi kutaalee naannoo Noorz Ameerikaa kana laalaati. Kanarratti egaa gabaasni dhaggeeffame dadhabinni keenya maali? Jabinni keenya hoo maali? Bakkittoon silaa wayyeeffamuudhaa fi fuuldura tarkaanfachuudhaaf hojjetamuu qabu maali? Akkasumas immoo threats yookaan immoo sodaan jiru maali kan jiru kana hundaa'u irratti mari'atame murtiilee ciccimoon kan itti dabalamedha. Bara baraan godhama. Bara baraan immoo wayyaawaa kan dhufneefu if xiinxalaa waan deemnuuf jecha if wayyeessaa waan deemnuuf jecha barnoota waan dabrerraa fudhachaa waan deemnuuf jecha ammaas kunis godha akkasumatti fufee godhamee jira jechuudha. Tole akkasuma ammaa korri miseensota bilisummaa Oromoo gamtaa Awurooppaadha. Dhiheenyatti gaggeeffatanii turanii Neezerlaanditti kan yaadadhutti isaanoo maaliif maal fakkaata ga'aatti kan itti gaafatamaa jaarmee siyaasaa ABO biyya alaa taatu kooti. Gabaasa nuti qabnurraa fi akkasumas immoo sagantaalee koroota kana gaggeessuudhaaf baheerraa akka hubatamutti haaluma wal fakkaataadhaan gaggeeffame. Sanis hanga danda'ame laayivii dabraa ture natti fakkaata. Anis miidiyaa irratti argatiin jira garuu gabaasarraa akkaan hubadhetti isaanis heeraa fi seera bilisummaa Oromoo irratti bal'inaan akka mari'ataman yaada isaanii akka kennan kanaan achitti immoo gabaasa waliigalaa kutaalee Awurooppaadhaa dhaggeeffatanii xiinxala gahaa irratti gochuudhaan murtiilee fuuldura tarkaanfachiisu yookaan immoo konyaalee fi kutaalee naannoo san jiran jabeessu akka fudhatanitti gabaasa qabaa jechuudha. Seerri amma adda bilisummaa Oromoodhaa miseensota adda bilisummaa Oromoodhaati ilaallata isaan ittiin bulanii isaan ittiin hojjetanii qabxiilee isa keessa fooyyeffamaniitu jira moo qabxiilee irrataniitu jira. Irratti mari'achuun barbaachisee kun maali? Bareeda heeraa fi seerriin antuqaa jiru. Heeraa fi seera adda bilisummaa Oromooti akka dhaabaati akka kan konyaatiif kan kutaalee kanneen sochii biyya alaa kana godhamu miti. Koratti deemaa jirraa kanaafi yaadni miseensota kanarratti maal akka fakkaatu ajendaan irra qabamee irra mari'atamee yaada isaaniitis kora sabaa kanaaf gumaachan jechuudha. Achirratti mari'atamee murtiin kan kora sabaati haa ta'u malee yaadni inklusiif ta'uudhaaf yaadni miseensonni dhiheessanis achi keessatti irratti mari'atamaa jechuudha. So korri heeraa fi seerri haasa'u sanii heeraa fi seerri immoo kan biyya alaa deemaa jiru kun adeemsa keessatti wayyaawaa deemaa jiru bakka hin hojjanne ni jijjiiramaa ni hojjechiisifamaa bakka hojjetu immoo daran jabeeffamaa jechuudha. Kun waanuma yeroo hundaa'u walgahii godhamu hundarrattu deemaa jiru jechuudha. Amma akka dhaggeeffamaa jirutti diyaaspooraan ala jiru kun guutuutti namoota quba qabaa adda bilisummaa Oromoodha. Kora sabaa godhachuu deemaa. Kora sabaa jechuun kora uummataati deeggartoota miseensota isaa dabalatee hawaasa dubartoota hawaasa amantiilee hawaasa dargaggoota diyaaspooraa biyya alaa kana keessatti jiran affeerraan godhameefii jira akka kora sabaa irratti hirmaatanii. Sirriidha adda bilisummaa Oromoodha. Heeruma isaa keessattuu waan lafa jiraati. Egaa kora kanarraa kan qooda fudhatan bakka bu'oota waraanaa bakka bu'oota miseensota adda bilisummaa Oromoodhaa bakka hunda jiranidha.
bakka bu'oota caayaalee, bakka bu'oota waldaalee adda addaa, bakka bu'oota ammoo hayyoota qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti qooda guddaa gumaachanii affeeramaniiti. So korri sabaa kuni kan hundarraa walitti dhufa miseensonni inni achi keessaa qooda qabu jechuudha. Kora sabaa hoggaa jedhamu kan miseensota qofaatii miti. So kanarra dabalatee baran ammoo kora kanarratti immoo bakka bu'oonni qeerroo bilisummaatillee argamuudhaan qoodarraa fudhatu jechuudha. So kora kanarratti gabaasni waliigalaan ni dhaggeeffama, murtiileen adda addaa ni fudhatama. So gaafii ta'e deebisuudhaaf affeeramanii jiranii jechuudhumaaf hin jee korri adda bilisummaa Oromoodhaa kuni kora miseensota hunda hammachuu qofa osoo hin ta'in waraanallee dabalatee jechuudha. Hammachuu qofa osoo hin ta'in kanneen qooda adda addaa qabsoo bilisummaa Oromoo kanaaf gumaachanillee kan hammatu jechuudha. Hundi affeeramee jira. Tursiisuun adda bilisummaa Oromoo kora sabaa yeroo dheeraa kana godhachuu dadhabeeti moo tursiisuun akka beekamutti waggaa 4 yookaan waggaa 8 jaamaadhaa ture. Keessatti kana kan jiru waggaa dheeraa kana tursiisuun kun maaliif barbaachise? Beektaa gaafiin kun yeroo hedduu gaafatamaa garuu akkuma jalqabarra jettee adda bilisummaa Oromoodhaa rakkoolee hedduu keessa dabree jira. Yeroo hedduu kora godhachuudhaaf koree itti dhaabee saganteeffamachaa barbaachisu kora sabaa kana yaamuudhaaf waan hin mijatiniif jecha hanga ammaa harkifamee dhufe jechuudha. Kana keessa rakkoolee keessaati jira. Loojistikiidhaatu jira, kana hundaatu jira. Akkanumatti gartee akka kora gartee nuti Noorz Ameerikaa kanatti godhannu kanatti tikeetuma bitannee waan deemnu miti. Kora sabaa adda bilisummaa Oromoodhaa jechuun kora akkuma heeraa fi seera adda bilisummaa Oromootti mijuu ta'uu qabu wanni hanga ammaa harkifachuu danda'eef sababa hedduudhaatu jira. Asirratti dubbachuudhaaf hedduu nama rakkisaadha. Yeroo dheeraa kana booda godhachuudhaaf murteeffattanii yeroo gabaabaa keessatti kan adeemsifamu ta'a. Miseensonni fi deeggartoonni akkasuma hawaasni walitti dhufee kora kanarratti wal mari'ateetuma kan addaan galu ta'a moo kora kanarratti addi bilisummaa Oromoo jijjiirama if haaromsuu guddaa gaggeessuudhaaf kan walgahamu moo walgaheetuma addaan yaada wal jijjiiratee gabaasa walii galchee addaan galuudhaaf? Kora sabaa hoggaa jedhamu heeraa fi seeratti gaggeeffamu qaba. Korri sabaa immoo jijjiirama garsiisuu baatee jennaan mooyiliduma ta'a jechuudha. Yookaan immoo taskaaruma baanan sanfaa ta'a jechuudha. So kanaaf korri adda bilisummaa Oromoodhaa kan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kanarratti guutumatti jechuun qabsoo bilisummaa Oromoodhaa adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu kana sirreessuudhaafis akkaataatti fuuldura tarkaanfachiisuus murtiilee ciccimoo dabarsuudhaaf hoogganoota isaa filuudhaaf guutumatti kan mirga qabu waan ta'eef jecha waan akkanumatti gartee walitti qabamanii deemanii miti dubbiin ciccimoo. Dubbii ciccimoo kana amma gahaa uummanni Oromoodhaa miliyoona 50tti shallagaman dhaaba tokkicha bilisummaa nu baasa jedhanii eeggataa jiran adda bilisummaa Oromoo innaa ta'eefu adda bilisummaa Oromoo sadarkaa ittiin eegamu sanatti if madaalee jijjiirama godhu kana xiinxalee akka gaariitti miseensonni isaa waan kana xiinxalanii kora sabaatiif dhiheessan. Beektaa laali tokko korri sabaa kun gabaasa baroota dabree kanaan jalqabama. Gabaasa kana keessatti laafinaa fi jabina akkasumas immoo tarkaanfiilee fudhataman rakkoolee jiran furmaata rakkoolee kanaaf immoo godhaman hunda laalchisee gabaasni dhiyaata. Gabaasa sanarratti mariin godhamaa jechuudha. Achi keessatti bakka laafinni jirutti akkaataatti jabaatu irratti mariin ni jiraata. Bakka jabinni jirutti immoo akkaataa fuulduratti jabaatutti mariin ni jiraata. Kanarra dabree immoo rakkoolee mudatanirraa akkaataa itti bahuu danda'an yookaan immoo irra aanuu danda'an mariitu jiraata.
kana hunda gaa walitti qabamee fuuldura qabsoo bilisummaa Oromoo fi sochii adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu kana sadarkaa maalirratti tarkaanfachiisuu dandeenya? Maal godhuu dandeenya? Karaa waraanaatiin, karaa siyaasaatiin, karaa dippiloomaasiitiin kana hundaa'uu xiinxalanii laalanii murtii ciccimoo kan itti dabarsan jechuudha. Maaliif akka heeraa fi seera adda bilisummaa Oromootti korri sabaa kun qaama ol aanaa dhaaba kanaati. Qaama ol aanaa dhaaba kanaa akkuma ta'etti immoo jijjiirama barbaachise godhuudhaaf yaada barbaachise kennuudhaaf murtii barbaachise fudhachuudhaaf dirqamni sirra jira. Wanummaa walitti qabamuuf kanaaf jechuudha. Yookaan akka wanummaa walitti qabanne akkas ta'uu qaba akkana ta'uu qaba jennee adda yaa'uu hin dandeenya. Murtiilee gumiin sabaa murteessuu hin dandeenye kora sabaa kanarratti murtaa'u walumaa galatti gabaabumatti simuudhaaf. Bareeda gamma maaliif uummanni Oromoo eeggachaa jiru addi bilisummaa Oromoof haaromsee qabsoo deemaa jiru kana guduunfa itti godhee bilisummaadhaan uummata Oromoodhaaf badhaasaa waan jiru uummanni Oromoo qalbii kan eeggachaa jira. Gaa isinis jijjiirama kana fiduudhaaf murannee kaanee jirraa waan jiru nu ibsitanii galatooma. Tole gaafa fuunee asirratti waa tokkoon jechuu barbaada. Qabsoon bilisummaa Oromoodhaa hawwii qofaan kan deemu miti. Dhiigaan lafee hunda kan involvii godhuudha kan keessa jirudha. Egaa jijjiirama waggaa jennu jijjiirama akkamii kora sabaa kanaatu murteessa. Haa ta'u malee akkumaan dimshaashatti ibsee walgahiin godhamu kuni waan dhaaba kana laalaa hundarratti murteessuu mirga qabaa jechuudha. Egaa kana jechuun jijjiirama barbaachisu godhuu dabalateeti jechuudha. Egaa jijjiiramni godhamu kun hundinuu xiinxalli godhamu kun hundinuu qabsoo bilisummaa Oromoo tana kan fuuldura tarkaanfachiisuu fi sadarkaa amma jirru kanarraa ol butee akkumaatu jettetti wabii qabsoo bilisummaa Oromoo tana tahuu kan mirkaneessuu fi akkasumas immoo cunqursaa hacuuccaa shanii duguggii uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru abbaa biyyummaatiin badhaasee kan xumura itti godhuu danda'u jenneeti yaannaa jechuudha. Karoorri atleet xiqqaatu karoorri kun lafa. Amma gara waraana bilisummaa Oromootiin si geessa. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon yeroo dheeraadhaaf ijaaramee qabsoo biyya keessatti gaggeessaa jira. Mootummaa wayyaanee hamma funyaanitti kana wajjin hamma dandeettii isaa qabsoo gaggeessaa jira. Waraana kana cimsuu keessatti maaliif amma uummanni Oromoo waliigalee jira. Qabsoo hidhannootiin malee mootummaa kana kuffisuun hin danda'amu. Maaliif warreen afaan nageenyaatiin qabsoofna jedhanii sosohan warreen mootummaa san biratti galmaawanii sirnaan seeraan dhaabbata akka Mararaa Guddinaa kanneen faatu hidhaa keessatti argamaa jechaarra. Mootummaan kun afaan nageenyaatti waan hin amanneef afaan qawweetiin mootummaa kana kuffisuun barbaachisaadha. Yaadni Oromoo gamma gar tokko dhufee jira. Yaada Oromoo gar tokko dhufe kana isin waraana bilisummaa Oromoo kun cimee mootummaa kana kuffisuu keessatti karoora akkam baafattanii lafaa qabdan akka hoogganaa adda bilisummaa Oromootti. Bareeda karoora akkam akka lafaa qabnu gaa hundumatti illee himuu yooniin baadhee dhiifama naa goota. Waan ati jette irratti jalqaba irratti waan jette hammam takkaa uummanni Oromoodhaa karaa nagaatii fi kadhaadhaan bilisummaan akka argamuu hin dandeenye walumaa galatti irra walii galuu kan jette kuni gama keenyaan hammam takka kaayyoo fi ilaalchi adda bilisummaa Oromoodhaa kanneen qabsoo kanarratti adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiranii dhiiga gannaqaa turan lafee isaanii caccabsaa turan mana hidhaatti guuramaa turan karaa dhugaa akka ta'e nuuf mirkaneesse jechuudha. Kuni nu jajjabeessaa jira, nu jajjabeessees jira. Garuu beektaa qabsoo kana keessatti hanga ammaa kan garre kan maarreefuun tana rakkoolee keessaa fi alaa jechaa tureeru tokko kan keessaa kana yoo gartee addaan ciccirree kan laallu taate kanneen kadhaa fi
dabrees immoo qawweedhatti amanuu dhabuudhaan yookaan immoo humnatti amanuu dhabuudhaan if duuba nu sakaalanii nu harkisanillee hedduutu ture jechuudha. Kana keessaa ubaane rakkooleen kan jechaa ture keessaa tokko kana beektaa sumaatu amma tuqeefin keessa seenuu barbaade. Kanuu kun qaama tokko qaama rakkoolee jiraniiti. Amma uummanni afanfaajii jarreen kun uuman keessaa bahee fuul tokko luuceeffachuun isaa nuuf qabsoo bilisummaa Oromoo kanaaf humna deeggarsa adda bilisummaa Oromootiif immoo jabina kanna jennee amannaa jechuudha. Egaa karoora baafanneetu jira tarii dheerachuun ni danda'a garuu gabaabumatti waa akkasii hima. Hora sabaa dabre irratti sadaffaa irratti karoora lafa kaayannee jira. Karoorri lafa kaayenne tokko waraana bifaa fi aynaan sadarkaa hin tuffatamne geessisuu kan jiru. Kaani karaa dippiloomaasii siyaasaa fi jaarmayaan cimnee argamuu kan jiru. Kan sadaffaa immoo fincila diddaa gabrummaatti kana yoo gaafii qabaatte booda irratti dhufnaa garuu amma kanuma waraana irratti ni xiyyeeffadha. Egaa waan saganteeffanne kana keessa akka tanaan duratti baadiyyaa ofarraa karaa magaalaatti deemuu osoo hin tahin bakka diinni haleelamuu danda'u hunda keessatti baadiyyaa tahee magaalaa tahee hunda keessatti sochii babal'isuu kan jiru. Tokko kana. Lammaffaa immoo qabsoon karaa waraanaatiin gaggeeffamu kun bifa adda addaa akka ittisa biyyaatu jira, humna addaatu jira. Kun hundinuu waan saganteeffamee hojiirra oolaa jiru. Kana mooraalee leenjii babal'ifachuu kan jiru jira. Zooniilee waraanaa babal'ifachuu kan jiru jira. Akkuma reefu jira. Kanneen if duuba nu harkisan hedduun haa jiraatu malee kanneen silaa wayyaanetti akka galu heeraaf seera biyyattii tana qabannu biyyattii tana fudhannee biyyatti gallee OPDO biroo akka taanu hawwan sadarkaa waraana keenya itti gaafatama itti kenname irratti shira hojjechuudhaan hiriiraan wayyaan itti galchanii geenye jira. Kanuma hunda keessaa baaneeti as geenye haalli ammaan tanatti jirru kun haala gartee hedduu nama gammachiisaati. Isaanuu sadarkaatti arguu gahan jechuudha. Keessaafuu inni guddaan uummanni keenya kana arguu isaati. Amma sochiilee karaa waraanaatiin godhamu keessatti bakka adda addaatti kanneen karaa waraanaatiin karaa ittisa biyyaatiin karaa humna addaatiin goggoraman hedduudha. Karaa adda addaatiin yookaan immoo haala adda addaatiin haa gabaafaman malee irra hedduun isaa hin gabaafamne. Garuu nuti adda bilisummaa Oromoodhaa kan itti amanu hojii silaa karoorfame san hojjetu. Hojiin karoorfame san hojjetee wayyaanee raasaa jira. Wayyaanee qarqara boolla du'aa geessuun hojiidha malee asii gartee akkana goone akkas goone jennee waan himnu miti. Silaahuu barbaachisaa warri waan san himatan illee jiru beektaa ammaan tana waan nuti goone kana murtiidhaan waan adda bilisummaa Oromoodhaa godhe hundaa'u nuti godhe jechuu qabnaafaa jee warra murteeffatee deemuuti. Kan biroo immoo gartee dhiibbaa adda bilisummaa Oromoo qabsoon adda bilisummaa Oromoodhaa gaggeeffamu kana fudhatanii haa wayyaaneen tun kufaa jirti jarri kunii hangam takka tuffannee hin jiran jennullee dhufaa jirti. Chaartarii fa'aa hojjetachuu qabna warri jeelleen. Warri xiinxalaa silaa dhiisi xiinxalaa marraa kee warri xiinxaluu heddummaatee jira. Kana hundaa'u kan fide nuti gama keenyaan qabsoo keenya ta'utti amanna. Waan waraanni adda bilisummaa Oromoo godhu waan sochiin adda bilisummaa Oromoodhaa godhaa jirtu ta'utti amannaa jechuudha. So kanaafi karaa fedheenuu hanga fedhetti awwaaluudhaaf haa tattaafatamu malee karaa keenyaan sochiin godhamaa jiru hedduudhaa. Waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa waboon yeroo ammaan tanaa kana keessatti humna hin tuffatamne ta'ee zooniilee sochiidhaa babal'ifachuudhaan tarkaanfii barbaachisu godhaa jira.
Ormian Network. ONN Tugas dan Risma. ONN Ormian Network. ONN Ormian Network. ONN Tugas dan Risma.